keessattuu yoomillee galgalaaf ganama kalloo kallayyooto kan hin faarsu suma kullee nyaara kulaa yaa bareedamuma kan biraatiin jiru kan hin jaallessuma uumaan badhaafamte takkallee sin geessu. Akka mul'atan Abtaamuu Lamuun jedhama. Tajaajila guddaa naa godhaniiru. Baay'ee kabajaa ani iddoo biraatti eessatti argee hin beeknee fi ulfina isaan naa godhan yoomiyyuu waan hin dagadhu miti. Garuu akka artistii tokko hawwisoo keessa galee waltajjii irratti hin mul'anne nan shubbisan ture. Aadaa Oromoo hundumaasaa isaa wajjin shubbisnee dargaggootaa wajjin maallaqa namni jibbu hin jiru. Afaan sabatiyya hangafaa jalqaba kan ittiin beekamnu aadaa guddaa qabna. Siddisa barraa yaa ibsituu akka mucaan halkanii hin boo'iin kottuu wal barraa du'i malee sinni sorraa hawaa magal dirree dawwaa simbulee seenaan isaa wajjin qabu keessaa nan yaadadha gaafa jalqaba Torontootti isa arge 2001 nan boo'e. Yaa bareedamuma kan biraatiin jiru kan hin jaallessuma. Keessattuu yoomillee galgalaaf ganama kalloo kallayyooto kan hin faarsu suma. Keessummaan kabajaadha. Keessummaan ulfina aadaa fi hooda Oromoo biratti kan daawwachaa jirtanis sagantaa keessummaadhaati. Tan sagantaa bashannanaa jechuudha. Har'aaf gaa keessummaa tokko qabadheetiin dhiyaatee jira. Ooltanii kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma gaa Oromoo biratti keessummaan kabajaa akkuma keessummaan ulfinaa sanitti har'aaf keessummaa ulfaataa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe. Sirboota isaatiin yeroo baay'ee ni beektan guyyaa bashannanaati namoonni sirboota garagaraa daawwachuudhaan bashannanaa ooltan yoo xiqqaate sirba isaa tokko keessaa hin dhabdan jeetii yaada. Yeroo baay'ee garuu sirboota isaa keessa jaalala siin na baase manaa jechuudhaan beekama. Wallisaa dargaggeessaa fi beekama Habtaamuu Lamuuti. Habtaamuu dura irratti gaaffii deebisaa kanaaf fayyamuu ta'uu keetiif guddiifnee si galatoomfanna. Isinis guddaa galatooma ana feeruu keessanii baay'een gammada. Jalqaba irratti sirbaan si beekan Habtaamuu wayitoo wallisuu ni arganii kilipiilee ta'e ni beekanii sagalee ta'e ni beekan daawwattoonni keenya. Habtaamuu Lamuu isa dhalate isa guddate waan jaan beekuu dhabuun malaa tanaaf wal barsiisurraa yoo jalqabne kam si fakkaate? Gaarii maqaan kiyya akkuma jettee Habtaamuu Lamuuti. Dhaloonni koo Oromiyaa dhiyaa Wallagga magaalaa Kobor Beegii jala achi. Oromiyaa lixaatti dhalatee garuu Oromiyaa bahattis ka sirba akkuma dhalataa Oromiyaa bahatti sirbee kee jaalatamaa san itti dhufna. Mee dura seenaa ijoollummaa teetii akkamitti dabarsitee yeroo ijoollummaa teetii xiqqoo yaadannee gama sirbaatti deebina. Ijoollummaa kootti akkuma ijoollee Oromoo warra kaanii maatiidhuma koo biran ture barachaan ture. Seenaa baay'ee qaba seenaa sana yoo dubbadde hin fixu garuu kanumaan hin dabarse yoo hin jedhina wayya. Egaa achooda gara sirbaatti suduudhaan dabarte moo akkamitti gama sirbaa seenuu dandeessee? Gama sirbaatti kan hin seene dhuguma sirba ijoollummaatti illee sirbaa sin turre hawwisoo keessa sin turre ergii gara magaalaa Finfinneetti galee fedhii aadaa fi afaan Oromoo guddinarraa fedhii guddaan qaba. Guyyaa tokko garuu nan sirba jedhee abjoodhee sin beekun ture garuu artistoota Oromoo wajjin magaalaa Finfinnee gaafa ture hawwii hoteelii macaaftuu lama dhaqee duukaa shubbisaa isaanii wajjin hiriyaa ta'e wajjiniin deddeemaan ture wajjiniin jojooraan ture ergiin biyya irraa ba'een biyya alaatti kan inni wallee eegale. Sirba eega gama biyya alaatti baatin booda carraa akkamii yeroo baay'ee namoonni tokko waltajjiiwwan takka argattee fayyadamuudhaan yookaan isaa wallisoo argan namoonni maaliif wallisne jechuudhaan kan itti seenu jira. Garuu hawwiin yookaan fedhiin gaanuma hin mul'anne malee nama wajjin guddatti
Fedhiin ta'e sun akkamitti garuu hojii jijjiiramuu dandeesse maaltu yeroo jalqabaatiif ni wallisa akka jettu miira sansa keessatti uume. Akkuma salasin jedhe yeroon biyya keessa turetti ijoollee wajjin gaafa teenye xaxabannu nan sirba garuu akka artistii tokko hawwisoo keessa galee waltajjii irratti mul'anne biyya alaa kana ergiin biyya Kanaadaa galee 2001 keessa Afro Festival waan jedhamutu ture magaalaa Torontoo keessa qamartuu sirba ture. Nan shubbisan ture aadaa Oromoo hundumaasaa isaa wajjin shubbisnee dargaggoota wajjin achirraa ijoolleen kun nama 12 taanee wal afeeruudhaaf mana ganda Habashootaa deemne achi gaafa dhannu wallisaan isaanii bade jala kiiboordiidhaa fi bees gitaarii taphatamaa isan ijoollee wajjin gola keessatti sirbuuf jecha gurbaan tokko na biraa ka'ee dhaqee warra muuziqaa taphatu kanaan maaliif hin sirbitanii jedhan wallisaa keenyatu hin dhufne ittiin jedhan gurbaan fiigaa dhufee mana keessaa gurra keenya hinduu jira kottu asitti sirbiinaan jeena waan bira nageessee gaafa naqu sirba afaan Oromoon sirbaan jedhan kan eenyu beektaanaan jedhan maayikii harkaan qabee sirbeen beeku innaan sirba annufeen jiraan sirbaan jedhan annufeen jiraan amma hundumaatu beeka muuziqaa isaas ni beeku naa taphatanii nan sirbeef akkuma nama beeku sirbeef irraa bu'e anaa bu'u ka'u hin bu'inaan jedhan sirba biraa itti dabalinaan jedhan kan eenyu beektaa innaan kan biraan beekuun jedhan lakki kana bita'uun beektu naan ijaan laaltee naan jedhan taphadhaayyeen jedhan nan sirbeef kana lii birraa naan jedhan nan sirbe waltajjii sana irratti sirba sadii sirbeen gadi bu'een taa'ee ijoollee nama 12 taanee deemneen siin jedhee gaafa nyaannee dhunnee ba'uu kaanuu haati manaa waan dhunnee nyaanne sana hundumaa hin kaffalte nurra gurbaa muuziqaa taphatu bakka itti na waamee sagaleen kee baay'ee bareedaadha garuu shaakalasi barbaachisaa kottu waliin sirbanaan jedhe akkasittiin sirbatti seenee oduun kuni utuma deemu Elemoo Alii bira ga'e Elemoo wanta kana dhagee isaa wajjin waliin barreen ture ergi naqee baatiidhuma 4 keessa qamarduwaa ture namni wal bare Elemoon gurbaa Oromoo tokko dhufee asii sirba jechuu dhagee jedheetu na barbaade akkan sirbu mana isaatti na waamee muuziqaa taphatee shaakala keessa na buusee akkan sirbu kan na goreessa. Sirba jalqaba irratti waltajjii irratti walliste Khadaayim Mokonnoon dhufee jiraadha. Kan odeeffannoo dhageetti hariiroo cimaa qabanii Daawitee fi Habtaamuun Jaama dhugaadha. Sirriidha artistoota biyya keessa turan keessattiyyuu baandii gadaa keessa warra turan hundumaatti siqaa daran garuu namni akka hiriyaatti wajjin ba'ee galaa ture Daawiteef Tottoobaaf hirphaa ture yommuu biyya keessa turretti jechuudha. Garuu sirba yeroo gara sirbaa dura seentu akka wallisuuf fedhii qabdu sin beekan ture isaan. Bari utuu fedhiin sun hin jiraatu jalqabumayyuu jiraa wajjin hin deemun ture. Fedhii sanatu bakkeetti ba'ee mul'anne malee an akkam fedhiin wanti kun na keessa jiru cufti isaanii ni beeku. Yeroo sanatti haaluma rakkina tokko wanta turee fi sammuun koo gara sirbaan deemne ture. Achuma daga Elemoo Aliitii wajjin shaakaluu jalqabdee sirboota dur turan immoo sirboota haaree baasattee kan shaakaluu jalqabde. Elemooni sirboota 10 walitti qabadhu naan jedhee Dr. Alii Birraa wajjin illee wal na barsiisee sirba isaa keessaan hin deema kan Daagimee kan Daawitee kan Elemoo warroota kana walitti qabeen sirba 10 shaakalee muuziqaan erginaa taphatamee hundumaa isaa fixeen manatti fudhadhee galeen ittiin saalfadhe anumti immoo deebi'ee nan soraadhe kana uummata ittiin baasudhe gola keessa kaawwadhee dhuman ofii kootiitu man dhaggeeffadhu wanti kun waltajjii achitti qophaa'u tokko irratti nan sirbaa kan Qamar qopheessus kan Alii Birraa irrattis kan Elemoo irrattis warrootuma kana turan yommuu sana warra sirbanii utuma kanaan deemu guyyaa tokko kiilooleen magaalaan jiraadhutti Elemoo birattis albeema baafachuu dhufe amma sirba isaa sana namni jalaa qabamuu dhabame jalaan qabe jalaa gaafan qabu kiiloolenis dhagee Elemoonis dhagaanii Elemoon wanta kana hin dhiistu sirbuu qabdaanaan jedhe akkasii haadha manaan fuudhee haati manaan koos fedhii kana na keessatti agarte hedduu sirbisiin hin jedhu albeema tokko garuu baasiinaan jette hayyee innaan gaafa biyya dhufuuf kaanu jalqabuma itti maddee biyya hin naquun jedheen maaliif ennaan yoo naqee albeema tokko hojjechuun qaba hojjedhu naan jettee walii galleen dhufee eegalee sana dura gaa fedhiin koo faranjoota biratti waan hedduu hojjenneerra wanti hojjechaa turre kaaseta keessa kaawwanne waliin shubbisuu aadaa keenya faranjoota hedduutti bakka hedduutti deemnee uummata kumaan lakkaa'amutti dargaggoota Oromoo wajjin mul'isaa turre. Sunutuma jedhuutu kana keessa na kaa'e malee fedhiin isaa jira. Fedhii kana garuu bakkeetti hin baane ukkaamamee ture sana booda beesin jechuu kooti.
achiboota gara biyyaa dhufte sirboota garaagaraatis walitti qabachuu jalqabde mee akkamitti albama san baasuu dandeesse? Namni walaloo yeedaloo barreessuun beekamu namni dur baay'ee beekus namni jaalladhu kabaju Adnaan Mahammad ture. Daawit jedhamuun ni barreessu argaan ture yeroo albeemii isaa tokko kan duraas kan lammaffaas bahu namni beekus isuma ture. An bilbila Adnaan barbaadin Adnaanumatti an bilbilan Adnaan fedhii akkas akkasiin qaba na gargaartaan jedheen atumti kottu malee rakkinni tokko hin jiru naan jedhee nan dhufee Adnaan wajjin eegallee qormaata hedduu keessan darbe garuu hojii bareedaa hojjenne jedheeruma namana namni albeema jalqabaa sanas isa ittaanus walumaa galatti isa jalqabaa sana guutuu kan na hojjete Adnaan ture. Isatu na gargaara jechuudha. Innis wanta akka fuucharii khatti seenee ni jira. Namoonnis gaa Habtaamuu keessatti Adnaanii mul'ata warri juuni jira meete waan kana akkamii fudhata? Sirriidha. Dalagaan hundumaan isaa kan Adnaan anis ofii kooti hamman itti daddabalu hin jiraata. Adnaan garuu akka nama dalagaa mataa isaatiitti kan isaatiif yoo manan dhiphatu kan kootti garuu baay'ee dhiphata. Fedhiin koo kun akka galma ga'uuf jecha halkan hin jedhu guyyaa hin jedhu albeema isa jalqabaa sana irratti yeroo baay'ee na wajjin deeme sagalee akkaataatti bu'u hundumaasaa akkaataatti galan kiliipii hojjetan hin beekun ture waan tokko. Hundumaasaa kan na barsiise kan na eegalchiise albeema sanas kan na hojjisiise isaa kanaafi ani isa keessatti mul'adha waan jedhallee ittiin saalfadhu. Sirboota albeema sanarra jiran mee tokko tokkoon haa kaasnu. Tokko jaalalessi na baase manaa sirba juudha. Sirbi sun maal irratti kan xiyyeeffate seenaa dhugaatii moo waa'ee sirba sanii tokko haasofnu? Jalqabumatu waa'ee sirbaa irratti gaafa Adnaan wajjin dubbannu haadha manaa kan qabu itti himee maqaa haadha manaa kootii na gaafate maqaa ilma kootii na gaafate haati manaan koo kun immoo waan baay'ee na gargaarte wanta kana irratti na utubdeef jecha akkan iseedhaaf sirbu walaloo kanallee kan barreesse isa yeedaloo isaa waliin hojjenne walaloo garuu kan guutummaatti barreesse utuun isa bira hin jiraatiin mana isaatti galee barreesse wanta kana kan waliin wajjin hojjenne waa'ee haadha manaa kootiifan sirbe jechuudha. Mee sirba san hedduudha jaalatamee jira. Dilana ni jaalatama jettee eeydee turte keessattuu yeroo baay'ee gaa wallistoonni kutaadhaan daangeffamuudhaan inni Wallaggatti jaalatamu Baaleetti jaalatamu dhabuun ni mala. Ati garuu qormaata kana bira dabartee jirta biraniin dabre jettee yaaddee turte bu'aan argattee maal fakkaata? Jalqabumayyuu kan na keessaa calaqqisiisu Oromummaa ture kanaaf waan hundumaasaa bakka hundumaa cabsee kan galu nan beeka. Ilaalchi koos kaayyoon koos hundumaan koo Oromoodhuma ture. Waa'ee amantii waa'ee gandaa dhimma tokko hin qabaadhu maaliif aadaa miitinaafi waan hundumaan haaraa miti jechuu kiyya. Amantii yoo ta'es amantii gosa adda addaa keessatti hin guddadhe. Ganda yoo ta'es ijoolleen hiriyaa ganda adda addaa keessaati. Inni ittiin deemuuf, inni ittiin jiraadhuuf, inni ittiin rakkadhuuf, inni ittiin beelaa fi tures Oromoo sana waan ta'eef waan hundumaa sana keessa garuu akkan cabsee darbu sulumaayyuu nan beeka. Sirba jaalalesiitu na baase manaa joo kana mee daawwattoota keenyaaf xiqqishoo afeerree deebinaati sagaleen xiqqoo irraa jetta irraa Adnaan hin jiru gaanaatu si baase manaa si jalaa jaa xiqqoo irraa wallistee daawwattoota keenyaaf afeerree deebina. Yaada beekamtiya yalloo shantala si jaallatoo dhugaan si jaallatoo jaalala shinna baase mana akkasin jedhe istiidiyoo raamootti dabaltaniif gaarii natti fakkaata.
Sirba kana kilippii daawwannee deebinee jirra. Haftaamuun xiqqaa gabbate na fakkaata kilippii kanarratti akka laalluu fi amma. Gabbadheen jira jedhuudha yeroo ji'a 5 dura xiqqoosee konkolaataa balaa wayituu irra ga'ee ture. Jiimii deemaan ture biyya faranjiitti gaafa jiimii hojjettu yoo irraa dhaabdeen furdatta. Maaliif wanti qallabii achi jiru kun orgaanikii miti akka asii. Jiimii gaafa dhaabu kana dugda koo tana dhukkubaa ture waan hin dhannee fi xiqqoosee hin gabbadde akkuma hin gabbadde sana hin addana dhufe. Erginas dhufe immoo wanti guddaan hawuu nyaata Oromoo hedduun itti gammada. As immoo gaafa dhufu hin laalladhu waanuma argadhee nyaadha. Itti hin saalfadhu foon isa argee waanuma argee nyaadha garuu gaafa deebi'u nan xiqqeessanii abdii qaba. Sanarratti egaa kilippii sanarratti haftaamuun wallisaadha fakkaata. Amma garuu hoggaan qaamaan laalu aktara nama filmii hojjetu tokko na fakkaata. Akkami waan keessa jiru filmii fi kana yaada wanni qabda. Durumaan nan qaban ture fedhiin koo inni hedduun utuun gara sirbaatti seenin dura waan akka obbo Sorsaan jedhu beeksisan nan jaalladha. Diraamaa faaratti hojjechuuf nan giingaa wanta ta'eef nan saalfadha. Gaafa naasoof nan giingaa akka obbo Sorsaa fa'aa sin bareedu wanta ta'eef achirratti mul'achuun na saalfachiisa. Kanaafin gara sana hin seenne biyya alaatti immoo diraamaa fa'aa waan akkasii kan hojjechuun baay'ee ulfaata. Namoota baay'ee si barbaachisa waan ta'eef namooti argachuu hin dandeessu. Sirbatti garuu ofii keetii sirba bakka fedhii argattee qofaa kee waan hojjechuu dandeessu waan ta'eef kana keessa gala jechuudha. Hayyeegaa qaama kee ilaaleeti egaa yeroo filmii nama qaama gurguddaan barbaachisees si'amuu hin oollu. Gara sirbootan keetiitti deebina san booda sirbootan garagaraa wallistee jirta qoottumee kan jiru tokkos qoottu kan jiru wallistee jirta sirba sanirraa isa xiqqoo haasa'in. Sirbi sunis yeedaloonsaa kan koo ture walaloon kan adnaanii gaafa jalqaba hojjennu karaa biraatti hojjennee turre. Sirboonni ittiin hojjenne sun immoo tarii miidiyaa irratti immoo darbu wanta ta'eef galgaluma tokkotti walaloosaa sana jijjiirreeti. Sirba sana galgala barreessineen ganama isaa wallise. Uummata biratti garuu hin jaallatamee jira. Innis koommeedha. Innis kana haadha manaa makootiiti. Ishee dhumaafan sirbee waa'ee haadha manaa kana gadi fageenyaan sirbaaf maaliif haati manaan koo jechuun qaama kooti. Ijoollee babbareedduu lama naaf kennite. Yeroon aare kan na qabbaneessitu. Waan hundumaa waa'ee artii irratti waan hundumaa irratti kan na gargaaresedha. Jireenyi koollee akka hin geeddaramu kan na godhe waaqaa gaditti kan na gargaaresedha. Kanaaf iseedhaan sirba yeroo baay'ee oolmaa seetu natti heddummaate jechuudha. Eessattuu
qaba. Gaafa waan tokko immoo hojjettu guddina afaan keetiif aadaa keef gaafa hojjettu waa'ee maallaqaa natti hin dhaga'amu. Waa'een gurguradhee kiisii koo na guutuu miti kan ilaalu. Uummata koo bira ga'uudha. Uummata koo bira ga'uun jechuun anaaf maallaqa. Bakka dhaqeetti namni sin jaalladha. Umuriin kee naaf dheeratu gaafa naan jiru eebbi kana naaf caalu hin jiru maallaqa caala. Kanatti hin gammada.